ummata Oromootiif dhaamsa gabaabaa tokko dabarsuu barbaada. Yaanni kiyya yaa ummata Oromoo Jawaar Mohammad gaafa biyyatti galu ummata kiyya abdadhee ummata kiyyaa fi rabbi kiyya abdadhee biyyatti galee jedhe mootummaan gantuun ergamtuun naftanyaa har'a isa gantee mana hidhaatti darbitee jechuudha. Yaa ummata Oromoo akkuma duraan baratan san torbaan tokko iyyinee deebina nu se'an namtichi Abiy Ahmad jedhamu gantuun jaarraa 21ffaa abadan ummata Oromoo humnaan bulchuu hin danda'u akkuma Jawaar Mohammad jedhe ummanni kiyya gaachana kiyya ummata kiyya na eega akkuma inni jedhe hadhaaf borillee isaaf akkasumas qabsaa'ota Oromoo mana hidhaa jiraniif warri biyya alaa jirru taa hin jirru warri biyya keessattis waadadha Abiy must go down መሪዎቻችን ታጋዮቻችን ታስረው እነሱ እስር ቤት ውስጥ ሆነው ቄሮ አርፎ አይቀመጥም በፍጹም አይቀመጥም መሪዎቻችን እንዲፈቱልን ልጆቻችን እንዲፈቱልን ያላግባብ የተገደሉት በመከላከያ በአብይ አህዳዊ ስርዓት የተመቱት ልጆቻችንን በህግ በዓለም አቀፍ ህግ እንጠይቃለን ይሄንን ሳስተላልፍ ደግሞ ከምሬ ነው አብይ አህመድ ትወርዳለ አህዳዊ ስርዓቱን ከዚህ በኋላ የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሞ መሬት ላይ ይሽ እቀመጣለሁ ማለት በፍጹም አይታሰብም ይሄንን 27 ዓመት ተሞክሯል ይሄም አልሆነም ካለፈው ስርዓት ተማር መሪዎቻችንን ፍታ ቄሮ ቤቱ ገብቶ እንዳይቀመጥ ጃዋር መሐመድ ካልተፈታ በቀለ ገርባ ካልተፈታ አብዲ ሽጉጤ ጫልቱ እነዚህን የመሳሰሉ የኦሮሞን ህዝብ ትግል ያንቀሳቀሱ ለአሁኑ ነፃነት ትልቅ መስዋዕትነት የከፈሉ ወንድሞቻችን መሪዎቻችን ካልተፈቱ እኛም እዚህ ያለነው አርፈን አንቀመጥም እዛም ያሉት ቄሮች እቤት ውስጥ እንዳትቀመጡ የሚሆነው ነገር በሙሉ አርጉ የገበያ አድማ መንገድ ዝጉ ሁሉንም ኢኮኖሚውን በሙሉ ጣሉ አብይ አህመድ must go በሸኔ እያል ይሄንን የምትሰራውን ድራማ የኦሮሞ ህዝብ ያውቃል ምንም ድብቅ የለም 27 ዓመት ኢህአዲግ በሚሰራው ቲፒኤልኤፍ በሚሰራው ድራማ የተወለድንበት ያደግንበት ዛሬ እኛም የወለድንበት ስለሆነ የምትሰራውን ድራማ አቁምና ያጫሉን ገዳይ ለአምሮትን ፍለፊት አቅርባት ፍርድ ቤት ትቅረብ በፍለፊት ትቅረብልን ይሄንን የምንፈልገው justice for አጫሉ ፍሪ ጃዋር መሐመድ ፍሪ በቀለ ገርባ ፍሪ ሽጉጤ አብዲ የኦኤምኤን ጆርናሊስቶች በሙሉ እንዲለቀቁ ካልሆነ አዳል ስርዓት እንደማይመጣ አውቀ አንተም ሻንጣን አዘጋጅ ገለቶሚ OMN jechuun jibbaa shanyii qabu OMN jibbaa shanyii qabaa jedhanii biyya keessatti oguranii turan jechuudha. OMN takkafa haqabsoo Oromoodhaa hirriibaa kaase isa. Ani mataa kiyyarraaf OMN kana dammeesse. Kanaafuu jecha tokkoon jechuu barbaada poolisii Oromiyaatiif dhaamuu barbaada. Naannoo Oromiyaa keessatti olii gad gizee yeroo takka gizee Jawaar Mohammad ummata keenya keessa gizee deemee wajjin dhaabbatanii falmaa turtan. Saniifuu ummanni poolisii Oromiyaadhaa warri Oromiyaa keessa jirtan please dubartii Oromoodhaa deddeemtanii gudeeduu dhaaba. Kanaaf ummanni Oromoodhaa isin wajjin jira nuti qabsoo keenya galgala ganama hanqa Jawaar Mohammad hidhaabuu itti fufaa. Qeerroo biyya keessaatiif qeerroon biyya keessaa haala isin itti oofaa jirtan isin hordofaa jirra nutilleen akkasumatti rafaan jirru jechuudha. Haalli amma biltsiginnaan oofaa jiru kuni nu jabbifachiisuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon biyya keessaas biyya alaatiis fuullisii gaddaa mul'isfachuudha qaba. Hanga bilisummaan dhuftutti hanga hidhamtoonni keenya nuu ba'utti nuti fuulli keenya gammachuun qabu jechuudha. Abiy Ahmad Oromooniin cabsa jee cabuu deemaa jechuudha. Wanna miliksanii fi siidaa miliksanii fi isaas waliin cabee achi keessaa gabboo fadhee na fakkaata. Kana ammoo ni goona yoo inni akkanumatti itti fufu ta'e rakkoo hamtuutu biyya san keessatti deemaa jira jechuudha. Kana ammoo anasiin jiru obboleessi kiyya achi jira. Hamiidhaa jirtu obboleessa kiyya haadha tiyya. Kanaaf anaatuutu biyya san keessaa dhufe malee hiddi kiyya achi jira. Kana quba qabaadhu nuti arraas boruus yoo if duraaf waan kana itti fuftu ta'e asumaaliin isiidhaama rakkoo hamtuutu dhufu deema. Kana asumaan yaada kiyya dabarfadhaa galatoomaa. Har'a hiriira naannoo Nuurenbergitti qophaa'u irratti hirmaachuudhaaf dhiyaanneerra. Ajandaan hiriira kanaa akkuma beektanii wanta gurguddoo lamadha.
Tokkoffaa muummichi ministeeraa yeroo ammaa kanatti sagalee Oromootaa biyyoonni guddatan kun kan isa gargaaran waa inni nyaatu waan ittiin meeshaa bitatu hundumaa kan isa gargaaran akka sagalee keenya hin dhageenyeef jalqaba waan ittiin sagaleen keenya darbu miidiyaa nu jalaa owwaalee kanaaf bakkuma warri isaanii oriijinaalii warri isa gargaaran argamanitti sagalee uummata keenyaa ta'uudhaaf yeroo kanatti asitti jirra. Akkaataa inni itti Oromoo ibse otoo hin taane Oromoon dhugaadhaan saba diimokiraasiif sirna gadaa keessatti guddate ta'uusaa beekne isa kana beeksisaa jirra. Lammaffaa immoo yeroo tokko Itoophiyaan amma fakkeenyaaf yerootti waraanni mootummaallee siyaasa keessa galee jechoota hamaa dubbachaa jirudha. Kan isin dhibu Itoophiyaa haaraawtuu taatee mootummaa haaraawtuu ta'ee qeerroo caalaa kan deeggaru hin jiru. Garuu Itoophiyaa moofoftuutu dhaabachaa jira. Hammi kun immoo yerootti jeneraalonni gurguddaan dogoggora hamaa haasa'aa jiranidha. Yaada Itoophiyaa diigu yaada moofaa yaada duriitiin Itoophiyaa haaraa ijaaruu hin danda'u. Kanaaf nuti yeroo kana akkaataa inni itti Oromoo itti dhufe yoo laaltan aartii Oromoo balleessuuf seenaa keessatti Abiy Ahmed Hacaaluudhaan jalqabe mataadhaan jalqabe dinagdee Oromoo balleessuudhaaf Dinquu Dayyaasiin jalqabe aadaa Oromoo miidhuuf artistootaan jalqabe haalota kana siyaasa Oromoo namoota akka addunyaatti geggeessuu danda'an warra akka Jawaar fa'aa dhaabbilee abaa'oo kana warra hoogganan hundumaa nu jalaa qabe ikonomikaalii pooletikaalii artiidhaan illee akka hin sochoone ga'udha. Isaan garuu dhaloota miliyoona dhalanii lafa kaa'ataniiru waan isaan gaabbisiisu hin jiru. Kanaaf isuma sanaaf as jirra himmoonaa hin injifannaa yaaddoon hin jiru. Oromoon yoomiyyuu mo'ataadha ni mo'annaa hin jabaannaa wal jabeessinaa guddaa galatooma. Galatoomi egaa daawwattoota keenya akkuma duraan beeksisaa ture amma magaalaa Nurambarg keessatti argamna hiriira har'a ganama gooneen booda mariidhaaf kallattii fuulduraa mari'achuu fi asitti waliin qabamnee paarkii beekamaa Worder Visa jedhamutti waliin qabamnee mari'achaa jirra. Dhaamsi an qabu dhaamsa lama qofa. Tokkoffaa warroota poolisa Oromiyaa ta'ee hadaraa obboleettii teessan haadha keessan ilma keessan hin gudeedina. Safuudha kun amantaa abbaa feetee qabaatu kun safuudha waan akkanaatti hin deemin. Abiy Ahmed yeroo lama sadiitti kijibde hin jennu yeroo guutuu kijibaarta gaafa noobeela fudhattu haati kiyyaa maala jette har'a moo deebitee gaafa OMN irra OBN TV boqqolloo irratti haasoftu ani Oromoodha jette. Oromoon kijiba hin beeku guddattullee wanti nama waanyu hin jiru akka daa'imaa ofiin hin taphatini hooggantoota baasii haqa isa baaftutti alallee keessallee qophiirra jirra qeerroon biyyaas qaasiis qophii jirra waa hundaanuu isin bira jirra qeerroon biyyaa jabaadhaa isin jennaa galatooma. Uummanni keenya kan biyya keessaa akkuma itti jirtanitti abdii keessan osoo hin kutatin abdiidhaan hamilee guutuudhaan qabsoo itti fufaa qabsoo kana fufuu hin qabnu wal qabannee mo'uu qabna nutis ala kana teenyee waan gochuu qabnu hunda gochuu qabnaa isin wajjin ejjennaa waan dandeenyu hundaan isin wajjin jirra isiniin jedha. Abiy Ahmed immoo wanni inni hojjetaa jiru seera qabeessaa miti namummaa isaa osoo hin ta'in kan jibbine dalagaa isaati dalagaan isaa dalagaa diinaati Oromoo diiguudha Oromoo ajjeesuudha Oromoo xiqqeessuudha Oromoo qisaasessuudha qabeenya Oromootis jechuudha. Kanaaf isa jibbina malee namummaa isaa jibbineetii miti. Kana jechuu barbaada gama biraatiin afaan Amaaraatiin warra afaan Amaaraa dhagoof waa jechuu barbaada. ከዚህ ቀጥዬ መናገር ለምፈልገው አማርኛ ቋንቋ ለምናገሩ ሰዎች እኛ ኦሮሞዎች ብሔር ብሔረሰቦችን ሁሉንም ወዳለን ጉራጌዎችን ስልጤዎችን ሀዲያዎችን ሁሉንም እንወዳለን አብረን አቅፈን መኖርም ነው የምንፈልገው እኛ ሰው አክባሪ ነን ሰው ወዳድ ነን እንወዳቸዋለን ከእናንተ ጋር አብረን መኖር ነው የምንፈልገው እኛ የምንጠላው አንድ ኢትዮጵያ የምለውን መጥፎ አመለካከት ያላቸው አንድ ሃይማኖት አንድ ልሙጥ ባንዲራ አንድ ሀገር ብሎ የሚሄዱትን ነው እኛ በማንነታችን የሌሎችንም ማንነት አክብረን ተዋደን ተቃቅፈን አብረን መኖር ነው የምንፈልገው እዚህ ጋር እኔ የምጠላው የነፍጠኛን አገዛዝ መልሶ እኛ ላይ ማቆም የምፈልግ የሐውልት አምላኪዎችን ነው ለዚህ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ዳምስ ያንቀው ወረ ካቢኔ ሞቱማ ኬስ ጅሩ ኢምበሪ ውሴቴ ስሬ ጀለቲ ማልታቴ ጅረ ጌሮን ኩን ኢንተሩ ሴተኒ ኡመተ ከነረቲ waan hin taane ka dalagaa jirtan hin salphattanii yeroodhaan gara ummata keessanii deebi'a keessattuu Shimallis Abdiisaa Adaanech Abeebee akkasuma Taakkalaa Uumaa seenaa badaa ofirratti hin galmeessinaa ummata keessan salphisaa jirtan wayita ummata keessan salphisan ofii salphataa jirtan Jawaarii kalee teessoo isin jalatti qabee mootummaan kanuma qeerroo tasgabbaayaa jedhee qeerroo isinirraa qabbaneessaa ba'e ardha dhara adda addaatiin shira irratti xaxxanii mana murtii dhaabdanii dharaan hidhuudhaaf koronaan ajjeesuudhaaf
hooggantootni keenya waan isin godhaa jirtan kuni ummanni Oromoo akka guyyaa adii kanatti dhara keessan argaa jira waan ta'eef seenaan isin dagatu seetanii waan hamaa ummata Oromoo irratti waan dalagaa jirtan kana yeroodhaan osoo isinitti hin dhiine irraa dhaabadhaa isiniin jedha. Qeerroon ammoo qabsoon keessan cimee itti fufunullee isin bira jirra. Galatooma ulfaadha. Hawaasa naannoo kanatti bahee kutaa Jarman garaagaraa irraa dhufe galanni keessan hedduu dachaa isinii haa ta'u isiniin jedha. Ittaan suudhaan qeerroo biyya keessa hedduu dhiidanii hedduu wareegama kafaltanii jabaadhaa jajjabaadhaa lafti bari'uu kaa'een dukkanaa jedhanii dukkana kana bahuudhaaf immoo tuyyuu ka dur caalaa mudhii keessanidha jajjabaadhaa nullee kun halkanii guyyaa roobaa fi caama osoo hin jenne isiniif sagalee ta'uudhaan kunoo addunyaa keessatti asii achi lallabaa jirra jajjabaadhaa isiniin jenne injifannoowwan gaggaarii biyyoota alaa kan akka galmeessaa jirra isinillee jajjabaadhaa jedha mootummaa biyyiifonni hin dhaamu. Jawaariin Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fi hidhamtoota siyaasaa hiisisuu bichaa osoo hin taane kaayyoon kenna PP Oromiyaa keessaa hiikuu yookaan immoo tuyyuu Oromiyaa PP harkaa hiikuudha. Kana jajjabaannee itti fufna. Qeerroo biyyaa isin wajjin jirra irra deddeebiidhaan dubbadha. Hiriira marsaa jaffaatiif biyya kana keessa biyya Jarman keessa geggeessaa jirra. Akkasuma guyyaadhaa erga hiriirri geggeeffamee ka'een booda dhuma irratti nuti bakka bu'ootonni uummattoota asitti walgannee yaada tokko dabarfataa jirra jechuudha. Kan jechuu barbaadu gabaabumatti Abiy Ahmadin dhageetami ergamtoonni kan teelloo kan dhageettu taate dhagaye ergamtoonni Abiy Ahmadillee dhagaa ummata Oromoo cabsanii bulchuun danda'ama osoo ka ta'uuti ummanni Oromoo gaafa Minilikiitii fi gaafa Haayile Sillaasee caba ture hin cabne ummanni Oromoo hayyuu yoo ajjeefate yoo hayyuu dhabe hin jiraatu hin hoogganamu hooggansa baafatu jechuu hin danda'amu osoo ka ta'u taate gaafa Jeneraal Taaddasaa Birruu ajjeefamu gaafa Maammoo Muzammil Hayilemariyam Gammadaa fa'aati ajjeefaman gaafa isa Oromoon cabee hooggansa ofii dhabaa jiru. Gaafa Jaannadhii Gammadaa dhabame Oromoon hooggansa dhabatu. Gaafa eebbisaa addunyaa usumaa yommuu isaa maramee harqa isaan fa'aati ajjeefaman Oromoon artistii dhabatu. Dhageettanii kana jechuu barbaada. Ka hubachuu barbaaddu Jawaar Mohaammed ka'ii Jawaar Mohaammed qeerroo Oromoo waliin gara aangoo kasi baasa jechuudha. Obboleessa kan keenya Jawaar Mohaammed obboleessa siif ta'uuf osoo gaaffii Oromoo deebii argatin biyya ganda Oromoo keessa deemaa Oromoodhaan hooggansi kun keessanii eeggadhaa yaa ture. Ati isa nyaati amaanaan rabbi si haa nyaatu nyaattami siin jedhaan. Dabalataan kan dubbachuu barbaadu dhumarratti jechuudha. Dabalataan kan dubbachuu barbaadu. Uummanni Oromoo addunyaarra jiru warroonni ala keessa jiru hanqina guddaa qabnu hanqinni nu qabnu hiriira ba'aa jira sirriidha hiriira sagalee Oromoodha hin ta'a. Garuu waa'ee hidhannoo dubbachuu qabna. Hin sodaatinaa wanti icciitii hojjetamu hin jiru. Waan icciitii ta'u nama itti hidhanii fi nama hidhatu santu icciitii ta'uu qaba. Kanaaf nuti Oromoon ala keessa jiru waa'ee uummata keenya biyya keessatti Oromoo kutaa tokko keessa jiru akkamiin humnoosuu dandeenyaadha. Kan itti deemuu qabnu jechuudha. Qeerroon biyya jirtan nullee hamma isin bilisummaa Oromiyaa dachii Oromiyaa irratti hamma argamtutti ciisnee bulaan jirru manatti hin galle. Waa tokko qofa dubbachuu barbaada. Naafxanyichi guddaan Abiy Ahmadiif warroonni sirna isaatiin deeggaramanii Oromoo tuffatanii salphisanii nama beekaa Oromoo ajjeesanii kaan mana hidhaatti guuree Oromoo salphisuuf itti kaaweffatee deemaara. Sanaafuu wanni jechuu barbaadu biyya takkatu jira biyya Kurdii jedhama. Dachiin Kurdii jedhamtu tunni mee akka fakkeenyaatiif qeerroo Oromoo biyya Oromoo keessa tartamee dhageeffadha. Maal godhe hoogganaa isaanii nama cimaa wayii qabanii hoogganaa san jalaa karaa irraa dhorgan. Sana booda miliyoona 60 ka ta'u uummata Kurdii sana dhabamsiisanii adda dachii sana irratti dachiin Kurdiin qabdu hin jiru adda ciratanii uummata Kurdii jedhamtu jira malee dachiin Kurdii jedhamtu hin jiru. Oromiyaa balleessuu hedanii haga lubbuu keenya wareennee dachii kanarraa isaan warra sirnoota naafxanyaa leellistoota isaa dhabamsiifna. Kanaafuu dudda hidhannaa. Ergaa tokkoon dabarfachuu barbaada. Ergaan tokkichis maali? Qeerroo biyya keessaatii fi kan biyya alaatiif wanni jechuun barbaadu. Qabsoon amma itti jirru kuni qabsoo fincila diddaa gabrummaa isa xumuraa ta'uu akka beeku namni hundinuu jechuu barbaadeeti. Kanaaf mootummaa bilisiginnaa mootummaa naafxanyaa kan nama nyaataa jiru kana ka garteetiin hayyootan keenya hidhee kaan biyyaa baasee kaan garteetiin toorshi godhe mana dukkanaa mana garteetiin mana firiijaa keessa akka teechisaa jiru kana aga firaa kaafnutti akka duuba deebinee qabsoo keenyarraa akka manatti hin galle. Tokko qeerroo biyyaatiif qeerroon biyyaa Jawaar Mohaammed kaleessa sin abdatee kan biyyatti galee qeerroo fi saba koon habdadhe jedhee mootummaa kana habdadhe waan hin jenne qeerroon biyyaa akka rafuu hin qabne galtanii rafuu akka hin qabne sin mana hifaa qabu keessa jiraattanii inni mana dukkanaa keessa galutti jiraachuun isaa kun guddaadha. Kan biraa immoo naannoo Tuulamaatiin warreen maqaa Tuulamaatiin nagaddan ani fakkeenyaaf Tuulama waan ta'eef maqaa Tuulamaatiin warri daldaltan warri saba biraarra diqaalaa taatan kana jechuuf ifama naaf godhaadha jecha kana warreen kana taatan
warreen kana taatan adaraa keessan ilmaan Oromoo akkuma duratti amantiidhaan gandaan qoodaa turtan har'as qoodinsa sana itti jirtu waan ta'aniif kanarraa akka dhaabbattan Oromoon kana booda yoomuu isin hin qoodamu sintu qoodama malee jechuun barbaada. Ayyo injifannoon kan qeerrootiidha. Qeerroo biyyaatti fi dhaamsi an qabu wanti hin bariine hin jiru rabbiin hin bariisisa. Ani waraana Itoophiyaa ta'eef Itoophiyaatiif waa dhaamuu barbaada. Waraana Itoophiyaa kanaaf wanti dhaamu Suudaan irraa fakkeenya fudhaadhaan. Suudaaniin gaafa ummanni waraanni itti cimeetiin hin jedhu Umar Bashir ka hoggaa 40 biyya bulchee inni nurraa ka'uu qabeedhanii waraanni itti marsee kaabinee isaa wajjin lafa jala isa galchan. Haala san fudhadhaatti Abiyyiin nama handhuuran buufatiin nama kaleessa fuunee achi gubbaa kenne Abiyyi waraanni daawloota isa godhuu qaba. Dhaamsiin an qabu qeerroo biyya jirtu waan barbaachisaatu waan isin teessisu nuti qeerroon biyya alaa jirru hundinuu waan isin duuba jirru waa takkallee sodaatinaa arraatti waa hidhameessanii sodaatinaa qabsoo deessanii tootan deebisinaa lubbuun baha malee wanni takkallee waliin nurraa nafne hin jirtu saniifuu qabsoo teessan Abiyyiin boruko Abiyyi miti yaadigumaan hin goone kanaafuu Oromoo biyya jirtan የጀዋር መሐመድን ፎቶ እዚህ ጋር ቆሞ ማየት በጣም ከባድ ነው፣ አቅም ያስፈልጋል። ፎቶ እዚህ ጋር ነበረ፣ እኔም ባባ ቆሜ ነበር። ማየት ስላልቻልኩኝ እዛ ጋር ሴት ፎቶ እዚህ ጋር መጣ። ግን እኛ አቅም አለን፣ እኛ አቅም አለን፣ ቄሮ አቅም አለን፣ ቄሬ አቅም አለን። ይህንንም አሳይተናል። ጀዋርን እናስወጣለን፣ በኬር እናስወጣለን፣ አብዲን እናስወጣለን፣ ጫልቱን እናስወጣለን። ሁሉንም የኦሮሞ ፖለቲከኞች በቄሮና በቀሬ እናስወጣለን። ለዚህ ደግሞ ምስክር ነን። ሁሉንም አስወጥተን ኦሮሚያን ነፃ አውጥተን የራሳችንን ሀገር መስርተን ኦሮሚያን ነፃ ለዚህ ምስክር ነን። እነ አብይ ምስክር ናቸው። ስለ ኦሮሞ ጀግንነት፣ ስለ ቄሮ ጀግንነት፣ ስለ ቄሬ ጀግንነት የኦሮሞ ፖለቲከኞች መሪዎቻችንን አስወጥተን የኦሮሞ ልጆችን ከእስር ቤት አስወጥተን ነፃ ኦሮሚያን መስርተን ትልቋን ኦሮሚያን መስርተን በነፃ የምንኖርባትን በነፃ ልጆች የምናሳድግባትን በነፃ ልጆቻችንን የምንድርበትን በነፃ ልጆቻችንን የምናስመርቅበትን በነፃ የኦሮሞ ሕዝብ የሚኖርበትን ሀገር እንመሰርታለን። እዚህ ጋር የጀዋር መሐመድን ፎቶ እያዩ መናገር በጣም ይከብዳል። ትናንትና ካጠገባችን የነበረ ህዝቡንና ቤተሰቡን ሀገሩን እንዲሁም ደግሞ አሁን አመራር ላይ ያሉትን ሰዎች አምኖ ነፃነት ለኦሮሞ መጥቷል ብሎ ገብቶ ትናንትና ዛሬ ግን በእስር ቤት የምናገኘው ወንድሞቻችንን ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ አብዲ የተለያዩ ሰዎችን ሰላም አለ ብለው ገብተው ዛሬ እዚህ ጋር ተመልሰን መቆማችን ትንሽ ይከብደኛል፣ በጣም ይከብዶኛል። ግን አሁንም ጠንካራ መሆናችንን እንዲያውቁ እንፈልጋለን። አብይ አህመድ መቼም ስልጣን ይዞ ኦሮሞን መርቶ ከዚህ በኋላ በስልጣን የሚኖርባት ዓመታትም ሆነ ቀን ወራት ሰከንድም አያስቆጥርም። ይሄንን ከኃይሌ ፊዳ መማር አለበት። ኃይሌ ፊዳ ጀዋር መሐመድን ወዷል። በኃይሌ ፊዳ ጊዜ አንድ ኃይሌ ፊዳ ወይም በጥቂትና በጣት የሚቆጠሩ የኦሮሞ ጀግኖች ነበሩ። ግን ከ27 ዓመት በኋላ እዚህ የምናያቸው የኦሮሞ ጀግኖች እንዲሁም ኦሮሚያ ላይ ያሉ
Amilee kennaa bira deebi'aa Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed, stop the infringement on Oromos. Abiy Ahmed, stop the genocide on Oromos. Abiy Ahmed, is a fascist. Qeerroon ummanni Oromoo waan nuti asitti godhaa jirru hamlee guddaa horachaa jiru saatalaayitiidhaanis biyyatti waan amma nuti asitti jechaa jiru dhaga'aa jiru wanti sana caalu hin jiru ummata keenyaaf hamlee ta'uu caalaa dhaamsa biltsiginnaa afaan amaariffaatiin tokko jedheetanii ajedhu Abiy Ahmed እዚያም ማህበረሰቡን እያጋጩ ስልጣን ላይ መቆየት በፍጹም አይቻልም። ለ1000 ዓመት እንዳይነሳ አድርጌ እሰብረዋለሁ ያልከው የኦሮሞ ህዝብ አንድነቱን ከመቼውም ጊዜ የበለጠ አጠናክሮ ያንተ አይነቱን ግልገል አምባገነንነትና ነፍጠኝነት አስወግዶ ትግሉን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከግብ ሊያደርስ ቆርጦ ተነስቷል። ያም ብቻ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ የሰው ክልል ሳይሄድ በራሱ ክልል የጠየቀውን እኩልነትና የሀገር ባለቤትነት ጥያቄ ጥላሸት በመቀባት የበላይነትና ገፊ ጥያቄ እንደሆነ ለማስመሰል ብትሞክርም እስካሁን አልተሳካም፣ ነገም አይሳካም። አንተ የማህበረሰብ ግጭት መሐንዲስ ሆይ ስማን። እኛ ኦሮሞዎች ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እንዲሁም ከአማራ ህዝብ ጋር በሰላምና በፍቅር ለዘመናት ኖረናል፣ ለወደፊቱም እንኖራለን። ብልጽግና የሚባለውን የአባልቼ ልኑር ተቋም በመጠቀም በህዝቦች መሃል የምትቀብሩት ቦምብ ካሁን በኋላ የሚፈነዳው በእጃችሁ ላይ ብቻ ነው። የእናንተ መጥፋት የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር ጥያቄ ውስጥ አይገባም። እኔ እያለው ኢትዮጵያ አትፈርስም ብለሃል አብይ። ትክክል። ኢትዮጵያ እያለች ግን አንተ ትፈርሳለህ። ኢትዮጵያም ከዚህ በኋላ ልትቀጥል የምትችለው ኦሮሚያንና ብሔር ብሔረሰቦችን ካከበረች ብቻ ነው። ሀገር የምትቀጥለው በጉልበት ሳይሆን በስምምነት ብቻ ነው። በመጨረሻ መታሰር የነበረባቸው ለሰላምና ለእኩልነት የሚታገሉት ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባና ሌሎች ተቃዋሚ የፖለቲካ መሪዎች እንዲሁም ንጹሃን ዜጎች ሳይሆኑ ወጣቶችን ግንባራቸውን በጥይት በሏቸው ያለው ምርኮኛ የደርግ ጄኔራል በመንግስት መዋቅር ውስጥ ተቀምጦ እስልምናና ጴንጤ ሀገር ወረሩ የሚኒሊክን ሌጋሲ እያስቀጠልን ነው ብሎ ከ150 ዓመት በፊት የነበረውን ጭፍጨፋ የሚያወድሰው ዲያቆን እንዲሁም በአንተ ተልኮ በወለጋ፣ በጉጂ፣ በቅማንት፣ በሲዳማ፣ በጉሙዝና በሌሎች አካባቢዎች ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የፈጸሙ ያዘዙና የተሳተፉ አውሬዎች ነበሩ እስር ቤት መግባት የነበረባቸው። መዘጋትና ለፍርድ መቅረብ የነበረበትም የብሔር ብሔረሰቦች ድምጽ የሆነው ኦኤምኤን ሳይሆን በኦሮሞ በትግራይና በሌሎች ህዝቦች ላይ ያለማቋረጥና ያለመታከት ግልጽ ጥላቻ የሚነዙትን ሚዲያዎች ነበር። ገለቶማ አብይ መስት ጎ፣ አብይ መስት ጎ፣ አብይ መስት ሪዛይን፣ ኖ justice in Oromia, no peace in Ethiopia. Toma fuvete fuve que rogo, te afuvete fuve que rogo, te afuvete fuve que rogo.